Hi guys, akkam jirtu? Baga deebitanii gara chaanala kiyyaa Tech dhuftanii isiniin jechaa guyyaa har'aa viidiyoo baay'ee bareedaa fi viidiyoo isinitti tolu tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Guyyaa har'aa viidiyoo kana keessatti waan lama kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Jalqaba akkamittiin akka boot fayyadamne guyyaatti birrii baay'ee hojjechuu akka dandeenyu telegiraam irraatii karaa telebirrii yookiin immoo karaa baankii akkaawuntii keenyaa kan nuuf kaffalu akkamittiin akka hojjechuu dandeenyu kan isinitti agarsiisu ta'a. Lammaffaa irratti immoo akkamittiin qulfii haamister yookiin immoo furtuu haamister geemii tokkollee osoo hin taphatiin akkamittiin akka argachuu dandeenyu telegiraam boot fayyadamuu qofaan akkamittiin akka argachuu dandeenyu kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Isinirraa wanti eegamu viidiyoo kana laayik gochuu fi chaanala keenya sabskiraayib gochuu qofa. Viidiyoowwan akkasii fi viidiyoowwan gara fuulduraatti viidiyoon babbareedan akka isin gahaniif chaanala keenya sabskiraayib godhaati. Mallattoo notification all kan jedhu irra buufadhaa nama hunda dura dafee akka viidiyoon isin gahu jechaadha. Viidiyoo kana laayik gochuun eegala isiniin jedha. Ammas irraan deebi'ee viidiyoo kana laayik gochuun eegala. Amma kallattumaan gara viidiyoo. Jalqaba akkuma telegiraamii keenya keessa dhuftaniitiin liinkii kana argattu. Telegiraamii keenya warri jooyin hin goone kiyyaatti jettanii keessa seenuudhaan jooyin gochuu dandeessu. Liinkii kana argattu. Liinkii kana irratti yeroo tokkoof ni tuqxu jechuudha. Kana booddee gara gadiitiin istaart gootanii ni eegalchiiftu. Amma haala kanaatiin laanguweejii isin filachiisa jechuudha. Afaan barbaadan Ingilish, Amhaarikii fi Afaan Oromoo qaba. Afaan barbaadan irra godhachuu ni dandeessu. Amma Afaan Oromootiin kan isinitti agarsiisu ta'a. Afaan Oromoo kan jedhu filattanii bira dabartu. Amma kana booddee erga afaan filattanii bira dabartanii booddee chaanaalii lama isiniif kenna jechuudha. Chaanaalii isaanii kana lamaan jooyin gochuudhaan bakka gara gadiitti bakka tiraay ageen kan jedhu irratti inni tuqxu jechuudha. Amma chaanaalii lamaan isaa jooyin godhan isinitti agarsiisa. Kun akkuma argitan chaanaaliin isaanii membarii hedduu kan qabudha jechuudha. Naannoo membarii 33,000 ol kan qabudha. Piroojeektiin kun piroojeektii guddaadha. Meegaa keessa seenne tokko tokkoon kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kana booda bakka tiraay ageen jedhu kana irratti ni tuqxu. Haala kanaatiin isin gaafata bakka kana tuquudhaan maal gootu share your phone number kan jedhutu jira. Bakka kana tuquudhaan lakkoofsa bilbilaa keessan share gootuufi. Maaliif lakkoofsi bilbilaa isin share gootaniif kun yeroo baafachuu barbaadan yookiin yeroo maallaqa achirratti hojjetan gara bilbila keessaniitti dabarfachuu barbaadan kan isiniif kaffalu waan ta'uuf lakkoofsa bilbilaa isin amma guuttan kana irratti isiniif dabala waan ta'eef lakkoofsa kana irratti tuqxanii maal gootu bakka kanaatti lakkoofsa bilbilaa piroofaayila keessa waliin hidhuu barbaaddu kan jedhu jira. Eeyyee kan jedhu tuqxanii bira dabartu jechuudha. Lakki yookaan jettan ta'e booda yeroo withdraw gootan lakkoofsa bilbilaa keessan irratti isiniif hin seenu jechuudha. Maallaqni isin withdraw gootan. Kanaaf ammallee pilaatfoormii keenya fayyadamuu jalqabuu keessaniin dura fayyadamiinsa isa sirriif maaloo jalqaba seerotaa fi dambiiwwan maaroo sirriitti dubbisuun hubadhaa jedha. Walii gala kan jedhu seera isaanii faana walii galuu agarsiisa jechuudha. Kanaaf seera isaanii faana walii gala kan jedhu irratti tuqxanii waliif ni galtu jechuudha. Kana booddee maqaa guutuu keessan barreessaa ergaa ni jedha. Maqaa keessan ni barreessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf maqaa keessan kan galchuu qabdan maqaa isa lakkoofsa bilbilaa keessan ittiin banameeru jechuudha. Maaliif yeroo birriin isiniif ergamu lakkoofsa bilbilaa keessan faana ilaalamee isiniif ergama waan ta'eef maqaa keessan sirrii galchuu qabdu jechuudha. Ani amma fakkeenyaaf kana hin fayyadamu maaliif isinitti agarsiisumaaf hin bane malee kana hin fayyadamu jechuudha. Bakka kanatti iimeelii keessan barreessuu dandeessu. Iimeelii keessan yoo barreessuu hin barbaanne ta'es gara gadi kanaatiin darbaa kan jedhutu jira. Bakka darbaa jedhu tuqxanii bira darbuu ni dandeessu. Amma immoo CV keessan sin gaafata. CV keessan galchuu fi ni dandeessu. Gara fuulduraatti isaan faana hojjechuu yookiin immoo qacaramtanii isaan faana hojjechuu kan barbaaddan yoo ta'e CV keessan galchitanii bira darbuu ni dandeessu. Yookaan immoo yoo onlaayiniimaan irraa birriima irraa hojjettanii ba'uu barbaaddu yookaan ta'e immoo darbaa kan jedhu tuqxanii yoo barbaaddes booda irra galchuu waan dandeessaniif haala kanaatiin bira darbuu dandeessu jechuudha. Dirqama miti jechuudha kana guutuun. Kana booddee waa'ee keessan kan piroofaayil baay'oo irra jiru xiqqeessaa barreessaadha. Waan barbaadan xiqqoo ishee barreessuu dandeessu. Amma isinitti agarsiisuu kan banaa jira waan ta'eef darbaa kan jedhu tuqqeen bira darbaanii isinis haaluma kanaatiin bira darbuu ni dandeessu. Kana booddee haala itti aanuutiin wajjin deemna jechuudha. Koorniyaa keessan filadhaa kan jedha. Dhiira yoo ta'e dhiira, dubara yoo ta'e dubara jettanii kan barbaadan guuttanii bira darbuu ni dandeessu. Ani amma dhiira jedhee guuteen bira darba jechuudha.
Haala kanaatiin erga amma wanta kana hundayyuu guunnee booddee xumurree jira jechuudha. Gara pilaatfoorma Maaroset baga nagaan dhuftan jedha. Amma xumurree jira jechuudha. Isin waan barbaadan keessa seentanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Amma kana keessa wanta hin jalqaba isinitti agarsiisu bakka kanadha. Affeerraa badhaafamaa kan jedhu jira. Bakka affeerraa badhaafamaa jedhu irratti maal gootu yeroo tokko irratti ni tuqxu. Kana booddee haala kanaatiin isiniif fida. Gara tajaajila affeeraa badhaafamaatti baga nagaan dhuftan isin jedha. Kun wantoota kana as jala jiran hunda isaaniiyyuu dubbisuu ni dandeessu. Linkii affeeraa kan jedhu kana tuquudhaan linkii inni isiniif kennuutiin namoota affeertanii irraatii karaa ittiin maallaqa argattan isinitti agarsiisa jechuudha. Bakka linkii affeeraa yeroo jedhu yeroo tuqxan linkii mataa keessanii kan ittiin nama affeertan isiniif kenna jechuudha. Kun haala kanaatiin akkuma argitan linkii naaf kennee jira. Linkii kana koppii godhadhee namaaf sheer gochuu nan danda'a. Yoo barbaades immoo bakkuma kana sheer kan jedhutu jira. Bakka sheer jedhu kana tuqee maal gochuu danda'a namaaf erguu nan danda'a jechuudha. Amma bakka kanaatti galmee herregaa kan jedhutu jira. Bakka galmee herregaa jedhu kan tuqxan lakkoofsa hagam akka qabdan birrii meeqa akka keessaa qabdan tokko tokkoon kan isinitti agarsiisu ta'a. Nama meeqa akka affeertanittanis kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan maqaa kiyyaa jedha. Birriin ani qabu zeeroodha. Baay'ina namoota hamma ammaatti affeertan zeeroodha. Maallaqa hanga ammaatti baasii gootan zeeroo jechaa jira. Nama tokko yoo affeertan birrii tokko isin badhaasna. Ammuma affeeraatii maallaqa karaa teelee birrii yookaan baankiidhaan fudhadhaa jira. Baasii kan jedhu gootanii maallaqa keessan baafachuudhaaf bakka baasii jedhu kana tuqxanii maal gochuu dandeessu maallaqa keessan kan hojjettan irraa baafachuu ni dandeessu. Amma akkaawuntii kana isinitti agarsiisuuf hin bane akkaawuntii kiyya isa noormaalitiin isa ittiin nama baay'ee affeere irraa maallaqa qabuutiin seenan akkamittiin akka irraa baasu isinitti agarsiisa jechuudha. Kun amma akkuma argitan maallaqni kan ani irraa hojjechaa jiru akkaawuntiin kiyya inni noormaaliin isa kana jechuudha. Bootii kana jala akkuma argitan nama 2449 gahee jira jechuudha. Yeroon ani viidiyoo kana isiniif hojjedhutti jechuudha. Tarii yeroon ani viidiyoo kana isiniif maxxansutti immoo namoota hedduu ta'uu danda'u. Namoonni baay'een dabaluu ni danda'u jechuudha. Amma kana booddee maal goona maallaqa irraa baasee kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Bakka affeeraa badhaafamaa jedhu irratti yeroo tokkoof ni tuqxu maallaqa keessan baasuudhaaf. Kana booddee bakka baasii jedhu kana yeroo tokkoof maal gootu irratti tuqxanii maallaqa waliin baasuuf deemna jechuudha. Kana booda hanga maallaqa baasii gochuu barbaadan galcha. Minimum amount of withdrawal is 15. Irra xiqqaan maallaqa isin baasuu dandeessan birrii 15dha jechuudha. Amman fakkeenyaaf asiitii qarshii 46 waan qabu 46 guutuu isaayyuu baaseen isinitti agarsiisa jechuudha. Kana booddee bakka kana tuqee maaliin godha lakkoofsa bilbilaa irratti baasii godhu nan jijjiira jechuudha. Maaliif lakkoofsa bilbilaa an dura guuteeru lakkoofsa teelee birrii kiyya waan hin taaneef lakkoofsa bilbilaa isa sirrii asirratti nan guuta jechuudha. Kun maaliif namoonni lakkoofsa bilbilaa yeroo guuttan lakkoofsa adda ta'e yookiin immoo lakkoofsa teelee birrii keessan hin taane yoo ta'e lakkoofsi isin teelegiraamii ittiin banattaniittan yeroo withdraw gootan akkuma withdraw gootanii akkuma baasii birrii keessan barreessanii booddee daftanii bakka menuu jedhu kana tuquudhaan help kan jedhutu jira. Bakka help jedhu kana yookiin immoo contact admin bakka jedhu kana tuquudhaan lakkoofsa bilbilaa keessan isa irratti baafachuu barbaadan maal gootu yeroo isaan daftanii barreessu jechuudha. Kana booddee isaan maal godhu lakkoofsa bilbilaa keessan isa isin barreessan sana irratti maallaqa keessan maal godhu isiniif galchuu jechuudha. Waaw kun akkuma argitan maallaqni isaan ani withdraw godhe naaf galee jira jechuudha. Kun meseejiin illee kun akkuma argitan asirratti naaf seenee jira jechuudha. Meseejiin asiif naaf seenee jira. Kun asiis immoo baga gammaddan naan jedhee naaf seenee jira jechuudha. Birrii 46 irraa baasee meeqa akka naaf galchan meseejii keessa seenee waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Kunati akkuma argitan you have received ETB jedhee kun qarshii 46 naaf kaffalanii jiru jechuudha. Qarshii 46 withdraw godhe qarshii 46 naaf seensisanii jiru jechuudha. Isinis haaluma kanaatiin hojjettanii haaluma kanaatiin maallaqa nama baay'ee affeertanii nama baay'ee irraa argachuu ni dandeessu jechuudha. Dabalataanis maallaqa keessa yeroo baafattan karaa baankii baafachuu warri barbaadan lakkoofsi birrii isin baafattanii yoo 200 ol kan ta'u ta'e ofii isaa lakkoofsa baankii isiniif kennuu danda'a. Lakkoofsa baankiitiin baafachuu dandeessu jechuudha. Karaa baankii barbaadanii baafachuu ni dandeessu. Yoo maal ta'e yoo kan qarshiin isin baafattan 200 ol kan ta'u ta'e kallattiimaan gara baankiitti baafachuu ni dandeessu jechuudha.
Asmaanis guyyaa kaleessaa poost kan isiniif godhe tokkoon qaba jechuudha chaanaalii kiyya irratti akkaataa haamister koombaat qolfii isaa firiidhaan yookiin immoo osoo geem hin taphatiin akkamitti akka argachuu dandeessan kan jedhu isiniif maxxanseen ture jechuudha. Kunoo haala kanaatiin liinkii kana irratti tuquudhaan maal gootu namoonni hedduun keessan naaf hin galle jechaa turtanii liinkii kana irratti tuquudhaan keessa seentanii istaartanii gootu jechuudha. Erga istaart gootanii booddee gara gadiitiin miiningi kees kan jedhus jira bakka sana irratti maal gootu irratti inni tuqxu jechuudha. Okay, kana booddee haala kanaatiin isiniif fide jechuudha. Kan isin qolfii isin argachuu barbaadan kan kamiidha kan jedhu bakka kana irratti yeroo tokko maal gootu irratti tuquudhaan as keessaatii ni filattu. Kana booddee as keessaatii ni jira hundumtisaayyuu as keessaatii kan barbaadan irratti filattu. Geemii afurtu jira. Geemii arfan sana keessa kan barbaadan maal gootu irratti ni filattu. Fakkeenyaaf kan lammaffaa kana irratti tuqeen isinitti agarsiisa. Kana booddee qolfii meeqa barbaadda jedha. Qolfii kana arfan isaa waan hin barbaadeef qolfii afur jedheen bakka kanatti afur nan barreessaa jechuudha. Sana booddee maal hin godha bakka kanaatti generate keys kan jedhus jira. Bakka generate jedhu kana tuqeen akka inni qolfii naaf kennu nam gaafadha jechuudha. Kana booddee inni haga kanatti asiif naaf lakkaa'an hagasitti maal hin godha deemee hamster koombaat keessa seeneen bootii isaanii keessa seeneen haga inni qolfii kana naaf baasutti nan eeggadha jechuudha. Haga inni kooddii naaf baasutti. Kana booddee akkuma argitan kunoo kooddii naaf laatee jira. Kooddii inni naaf laate sana koppii kan jedhu irratti tuqeen koppii nan godha. Sana booddee gara haamister kiyyatti deebi'een koppii kan hin godhe sana kooddii sana fidee maal godha haamister bakka kooddiin itti galu sanatti nan galchadha jechuudha. Kana booddee riideem jedhu nan tuqa. Kana booddee akkuma argitan success naan jedhee naaf guutee jira jechuudha. Haala kanaatiin ammas kooddii warra hafes deemee maal hin godha haqeen koppii nan godha jechuudha. Kooddiiwwan hunda isaayyuu haala kanaatiin maal gootu koppii godhachaa deemtanii bakka kooddiin itti seenuu irratti ni galchitu. Qolfii keessan isiniif ida'aa deema jechuudha. Qolfii isin qabdan qolfii keessan osoo geemii hin taphatiin osoo waa tokko illee hin godhin haala kanaatiin maal gochuu dandeessu kooddii keessan baay'ifachuu ni dandeessu jechuudha. Qolfii keessan qolfii hedduu osoo geemii hin taphatiin osoo waa tokko illee hin godhin hamma qolfii 20-30tti guyyaa tokkotti maal gochuu dandeessu argachuu ni dandeessu jechuudha. Kun akkuma argitan naaf baay'atee jira. Qolfiin kiyya haala kanaatiin baay'ifachaa jira jechuudha. Akkasiin geemii keessan taphachaas yoo barbaadan osoo geemii hin taphatiinis yoo barbaadan qolfii hedduu haamister irraatii maal gochuu dandeessu funaannachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf viidiyoon guyyaa har'aa isiniif hojjedhe kana fakkaata. Viidiyoon isinitti toleera yoo ta'e laayik, sheer, sabskiraayib gochuun akkasumas immoo wanta isiniif hin galle immoo koomentii jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan naaf tura. Goodbye.